Sirra jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota kiyya arraan tanaas immoo maqaa fi seenaa ajaa'ibaa namoota qabanirraa hedduus kan miidiyaa sooshaal miidiyaa kana guutuu qabatanii harkaa qabanirraa nama tokko qabateen isiniif dhiyaatee jira. Namni kun eenyu jechuun keessanoo hin oolu. Nama seenaan isaa dhiyeenya kana guutuu biyyattii akkaan qabate. Biyyattiin Naamiibiyaa jedhamtu namoonni hedduun ni beekan. Naamiibiyaa jechuun biyyattii seenaa guddaa qabduu fi biyyattii akkaan nama ajaa'ibsiisa. Namni paartii mormituudha jechuudha. Kanneen paartii keessatti morkuu fi akka immoo paartii biyya bulchaadhaa jirtu SVPD jedhamuun beekamtu keessatti nama seenaa guddaa qabudha. Namni asirratti argaa jirtan kun immoo maqaan isaatii fi akkasumas hojiin isaatis nama akkaan nama ajaa'ibsiisa. Maqaan isaa immoo torban tokko keessatti miidiyaalee qabatee kan harkaa qabudha. Seenaan nama kanaa immoo nama ajaa'ibaati ture. Kabajaanii fi akkasumas Naamiibiyaan marti filannoodhaafis Ooppilaandi Bakattii jedhamtu keessatti nama akkaan beekamu. Ooppilaandi jechuun biyyattii kana keessatti filannoo hawaasa san Bakattii biyyeetti inni nama filamedha. Gaafa inni achirraa filannoo isaa jalqabaattis gaggeessanis maqaan isaatii fi immoo haalli inni ittiin adeemaa jiru biyyattii guutuu qabatee ture. Kanaatti biraan kutee hawaasni biyyoota garaagaraa immoo seenaa nama kanaatis qorachuudhaaf akkaan isaan ajaa'ibsiisan. Akkamiin namni kun immoo maqaan isaatii fi miidiyaa kana guutuu qabate. Maqaan isaa namoota hedduu dhibuu jalqabeetii jire. Namni hedduun immoo maqaan nama kana eenyu jechuudhaan beekatan. Paartii biyyattii bulchitu keessatti immoo maqaan isaatis haalaan kan ajaa'ibsiifatedha. Kun immoo maqaa kanaatiin nama sodaachisiisuu jechuun namoonni hedduun dubbatan. Maqaan nama kanaa immoo akkamiin nama ajaa'ibsiisaa jechuudhaan kan gabaasaalee hedduun miidiyaaleedhaafis kan kennamaadhaa ture. Maqaan isaa immoo Adoolfii Hiitler jedhama. Adoolfii Hiitler jechuun maqaa ajaa'ibaati ture. Namoonni hedduun Adoolfii Hiitler jechuun lammii Naamiibiyaa kana keessatti kan argamudha. Lammiin biyya kanaa immoo Adoolfii Hiitler hojiin isaa maali jechuudhaan beekamu. Buufata of bulchuu danda'an nama